awsoo waan feete jette leedhaan ayyalaan baatu waan feete osoo yaadde leedhaa aan laal osoo ati hin dubbanne waan ati dubbachuu deemtu isa keessa beekaa ammaan tana laal ni dhageessami amma saama jirtu kana na bira hoottuun jeeraan amma warreen bilbila asitti haasofnumaa jirtu miila ni qabdaan ammatti la bakka teessoo kan yoo nyaata jiraate qorii kan sarka fudhadhu ammatti kaafaan kaate gadi liqimsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya jirra jirtuun isiniin ja'a dhufnee gaafa nu arras walitti deebinee jirra. Akka sigaarra wanneen dhufee fi waa'ee dachaasiif hin dhufee maali yoo jettan dachaas duraanis manguddummaa akkuma isin quba qabdan erga dheetin ture. Anillee isan beeku gurbaa saahiba abbaa mana kiyyaa haa tureetu namarraa oduu isaa dhage walumaa galatti quba qabdan jeetii yaada. Akkasii dhufee garuu akkaana fi akka malee hin ta'in manguddummaa itti dhaqanne ammoo duuba gaa manguddummaa sana isatti himanne oduu manguddummaa sana itti himanne innillee itti jiru asumaanis Khaalidoonis qabamee dhufee Khaalidoos akka fedhetti illee taatu qaban dhufee harka keenya ni jira qabamee nu harka jira. Duuba inni manguddummaa itti jiru san akkam godhe manguddummaa nuti erganneef san Nasruu fi abbaan mana keetitis nama gotti walqixa afaan je'een san garagalee kara gandummatti deebisee Khaalidoommaa qabamaa jechuudhaaf lolaa jira. Bakka biraa taa'ee loluu bira kutee mana kiyyatti anaa kophaa mana keessa jirtu ani intala dhalaati humna dhiiraan qabu. Mana kanatti natti dhufee asitti haga harkaanatti fiigu takka amma maal jechuu deemtaa yoo jettan taate gurbaa saahiba jaarsa kiyyaa Farahaan isa natti fide saniif arraan tanagaa waan hin je'uun naaf beeka. Maaliif akkanatti fide isaaf beeka. Anamma itti dawwaleeti yaamee waan inni natti fideef akka isaa duraa isa natti fidee isa danda'unarraa dhoowwa dadhabnaanis gaa an keessan jiru an Farahaan usanii hin dhiifneewu. An isuman hin dhiifneewu jaalatu. Akkas gaa'ee anammoo garuu waa malee asirratti ol hin baane. Maaliif yoo jettan dachaasarra danda'ee garuu bilbilaanis natti dawwalee natti ka'aa ture. Bilbilli ani hin beekne hedduutu natti dawwalamaa oole har'a guyyaarraa. Innis bilbila adda addaatiin natti dawwalee gurbaa san gadhiiftamoo yoo haa qismis fideetiin qasbatti kanas harkaa fuudhamoo tolaan gadhiiftaa jeetii bilbila gosa gosaatiin rogan kana beekee an jalaa kaasuu dide haaraa ani hin beekne narra dawwalee natti dhaadachaa oole. Angaa intala dhalaati kophaa kiyya mana keessa jira gaa'ee humna isa ifirraa dhoowwuun hin qabu. Ammas dabale deebi'ee warri naannoo ollaa kiyyaa jiran warreen qismiidhaa natti dawwalanii maalii isin mujrimaayii nama haxaftanii harkaa qabdanii maal jennii dawwalee na dubbisanii turan. Ani fiifuu intala dhalaati kophaa kiyya mana keessa jira kottaa laalaa fattashaa mana kiyyallee jeentiin isaanillee bilbilallee ifirraa cufsiisee jarrillee garuu jecha nan jeensa hin saddayne asin mana naa dhufaniitiin mana galaalanii isaanillee waa hunda dabaafatanii haaliin irraa deeman jechuudha. Kophaa ta'uu kiyya nagarraa. Hayi dachaas amma gaafa kanachi ilaale dachaas maaliif deema? Gandummaaf maa Khaalidoon qabameedha yaasa kiyya kan manguddummaa itti ergisan bakkaan hin geenye guyyaa si dhufee natti keessanillee isinii waa hin jeen dhageessanii jirtanii aboo Khaalidoo kana ijoolleen akka qabdattuu qabdee fiddee odoo gurbaadhaan hayyee dhaabsisijee gurballee yaamee anillee naaf gurballee wallollee adda deemne isinillee gartanii jirtan. Aboo an gurbaa hin tuqu. Harkarran kaawwaati manguddummaatti jirtu fixii kanis hunoo siimaa dhufee baasa si harka jira anammallee si harkaan baane harka keessan jira osoo hin jehuuni dubbiitii jedhaguu didee daangaa dabree karaa biraatiin natti deemaa jira jechuudha. Akkas gaammoo waa'ee Khaalidoodhaa yoo karaa Khaalidootti kadeebnu taate waa'ee Khaalidoodhaa awwaaleen gowwaadhaan Nasruu daranii shaatara akkuma inni bakka biratti awwaale sanitti nanis jabeessi awwaale qismii miti osoo haadha qismiitiif fideerra dachaasinumman argu Khaalidoo an Khaalidoo ijoolleenis qabdee naa fiddee Khaalidoo socha kaayee jabeessatiin jira. Ammoo abbaan fedhe yoo dhufe an haqa kiyya irratti falmale nama hin tole. Duraan isa kanani kan nama qabee nama karaa deemu nagaa fayyaa awaalaa Oromoo irraa buusuu ture jechuudha. Maqaan taa'anii isaa faalanii isa moggaasanii fi qaban isaan. Duraan isaantu fidatee carraadhaa oofee rabbiin Khaalidoo sun harka fidee nuti immoo Nasruudha barbaada banaa baane malee Khaalidoo barbaadallee hin baane. Maaliif gaa haini ni qalata malee hin ceetu inni nu afaan isaatiin jechaa jira anillee marraa meeqarra deebi'ee jecha kana dubbadeen ture. Haini ni qalata malee hin ceetu. Akka hin ta'e akka malee hin ta'e Khaalidoon dhufe nu harka gee. Carraa rabbi Nasruurraa qabee Khaalidoo irra buuse qaba. Nuti Khaalidoo barbaadan baane immoo Nasruu barbaada baane ala jirra. Rabbiin carraa sana oofee eessarra buuse Khaalidoo irra buuse. Qabamee dhufe anis Khaalidoo jabeesse an haqa kiyya irratti falmataa jiru. Arras barus yoo Nasruun jaarsisee gaddise anis Khaalidoo gadi lakkise. Yoo inni gadi lakkise anis arras barus osoo wanni feete dhufte gadi lakkisu.
arras borus tanan abbaan ana jee haa dhufeen harka baasu hin jiru Khaalidoo. Hunoo kan jira jee ammas bee haa dubbatu. Ammoo dachaasa osoo olu taalee gatu taalaa oolelleedha amman akka isaanittiin anis isaan daranii isaan boodallee biyya tana dhufu isaan daranii biyya beeka. Isaan daranii nama isaanirra biyya beekullee qaballee. Wayin akka isaaniitti isaan mana sagal qabananii 99 qabaa dhufanii haa baasanii. Inni osoo qismiiti wanni waan fedhe fide ummanni argaa iyyatti amana. Ragatti amana. Abbaan naa Khaalidoo qabu argee ragaan irra boojiraanan bakka nan geessa beeyinan dhufe baasuu ni danda'a. Ahlan wasaalan. Yoo sanitti qabaate dhiira inni ammoo nagaa fayyaa raddira deddeemanii xaraqxarqa jechuun hin barbaachisu. Amma immoo garuu waan biraatii miti anaa fi Farhaanii kan walii deemu amma. Isaan duraan odoon dhaabbatu yoo itti nageesse dubbiin didamte taate ammas garagalee gurbaan. Garagaluu isaatillee innillee argee jira. Aboo gurbaan kun ifumaatti nageesse innummaa nu deebi'ee kaawwanni isaan amannu boo Khaalidoo maa qabdan gaa gurbatti nageessite an jeeni fiidoo amma dura agartanii jirtan. Khayaan akkas jeeni an gurbaa kana shakkeetiin jiran an jee afaan fiitufu innummaanu. Duuba akkas jee deebi'ee waliin nu dhiisee usee taa'uun isaa kun maal jechuudha? Aannan beeku dachee ammoo manna kiyyaa fi isaa oolla hin beekun ture. Isa kafidee osoo deddeemuu qoratee maqaa gandummaa isaa fi nasruu waliin ganda ta'uutiin dachaa sana deebisee isa. Dhufee waliin nu deebisee fiidiyoo dachaa sanarraa maree asii girgirna godhee mana kiyya fidee kaameeraa haatee narraa maree gadhiise osoo arguu haa dhufee maalirra jirtanaan jeen dubbiin eessarraa haate akkamitti wanni kun hojjetan. Hayi gurbaan maaliif kanas hin jiru maaltu maal ta'e jee dumaashii dhufee jee kanan gaafatin usee manuma isaa taa'ee Khaalidoo qabee fideetu manaa ol darbee caljee raafa usee mana saggalee maal jechuudha. Maali arguu jira maal dubbatu dhabe. Osoon arraan tanaaniif hin deemetti dhaqee ifirraan dhowwa garuu dachaas tolchee bareechatti ifirraa dhowwa. Inni kun duuba maaliif caljee na dhaggeeffata arguu jira waan hunda arguu jira maaliif akka na dhaggeeffatu anamma Farhaan irraa hin gaafii qaba. Dachaa sagaan Farhaan irraa deebii argadhu hin dubbadhu gaafa nammoo deebii argadhe isaan lachuu innillee yoo dide. Akkasii anamma Farhaanitti dawwaleetiin amma bakka jirurra yoo bakka hojii jiraate yoo qadaagalee mana isaa jiraate amma saama jirtutti ka'ee na bira dhufuu qaba mana kiyyaa. Hagas yoo dhufuu didi anan bakka inni jirutti dhaqee kudha qabeessa fidee isa agarsiisa. Farhaanuma sanuu maal eegaa dubbii didee dhufateen isaa dhufateen an akkamiin isa godha. Maaliif caljee taa'u osoo arguu waan hunda arguu jira dhaga'uu jira. Maali wanni callisee mana isaa taa'u. Hayi akkam akkanan ta'uufi. Gaafa duraatti isaa booda abbaa gurbaan kun manguddummaa siitti nageesse. Dhiisi. Ijoollee kana deebise sun jechuun ijoolleen qabdee fidde gurbaa kana. Deebii ammas isuma kanaaf shakkii irraa qaba jee waan biraan na keessa kaaye. Akka nama na silaa naa yaadee fakkaate. Amma duuba gisee gurbaan nama dhufeessatti foolisaa fi maaliin dhufee girgir mana na godhu wanni caljee taa'uuf maal jiru? Maaltu jira? Maaliif caljee taa'a? Akkas gaa kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa hunoo Farhaan ittiin dawwalu deema. Anamma Farhaan ittiin dawwala. Garuu innillee yoo dhufee as keessatti waan calliseef illee hin beeku waacitii namaa kana haa beeku garaa namaa keessa haa beeku rabbii an garaa namaa keessa beekuudhaaf illee taa'ullee beekuuf illee dhufneen. Biyya kana wanneen dhufee keessa namaa qorachuuf hin dhufneen. Keessa namaa haa beeku haa uume beeka. Allah beeka keessa isaa waan inni yaade isaa beeka. Osoo beekuu yoo waan biraa keessa ka jiru taate inni wanni biraa isa keessa dhagaamtee ka callisu taate ani sarree irraan oolu. Isallee irraan oolu maaliif an abbaa mana kiyyaa ka qabamee ala jiru na hadheesse. Hadhaayitiin jiru warra isa qabeetu na hadheesse anammoo osoo wanni fee taate lubbuu tanaa si bahu jedhanii irraa illee hin deebu. Waan kara isiin dhufteen kara cabiniin himte kara cabxeen himte kan cabiniin nu hayaatu. Kara isiin dhufteen cabsee irraan tarkaanfadhee isallee achi baasuudhaaf. Yoo inni waa'ee ji'anisuma san irraa hunoo isin hin garsiisan malee. Kanaafuu amma ittiin dawwaluu deemamu isin illee dhaggeeffadha. Kun laarratti dawwalu jira argu jirtan isinillee hin kaasu gaa bilbila maalin jee barritti jira ittiin deebisan malee dhaggeeffadhaa takka. Ajaa'iba boo ajaa'iba ilma namaa kana bari ilmi namaa hin amanamu bara akka feetas taane ilmi namaa ilma amanamu wanni namarraa amanan hin jirtu. Lafa laalaa useetiin yoo ta'a. Ajaa'iba.
Halo. Halo. Oh, Farhan. Eessa jirta? Haragantaa jirta? Maaligaa waan qilleensa irra deemaa jiru hundi ni agarta ni dhageessa maaligaa maaltu si callisiisa akkam ta'uu barbaaddeeti yoo? Maaltu si keessa jira akkam ta'uu barbaaddeeti mee jamma? Bara akkasii miti dhaggeeffadhu atamma waan fi hara feetee illee dhufe atamma yoo ati hara dachaa sin jira lakkii maal kaa'ettu ate ansas ni agarsiisa sodaa namni tokkoon qabu obboleessa fa'i. Wanni maan cal jettee gurbaa itti nageessite gurbaa asii dhufee girgirna godhu osoo fiidiyoo inni mana kiyya dhufee waraabu gurra keetiin dhageessu aduu agartuu osoo gara magalgala shabakaa fayyadamtu wannummaan cal jettee teessee ilaaltuuf maaliif hin sin jee barama. Ambar shabakaa yeroo takka galgala baneetu maan kisa sampuuna shabakaa hin banne. Akkasiisa osoo waan feete osoo waan feete jettee leedhaan ayyalaan baatu waan feete osoo yaadde leedhaan aan laan. Osoo ati dubbanne waan ati deemu dubbachuu deemtu isa keessa beekaa. Amma intala laal. Ni dhageessami. Amma saama jirtu kana na bira kootuun jeeraan amma warreen bilbila asii taasoo numaa jirtu miila ni qabdaan ammatti laa bakka teessoo kan yoo nyaata jiraate qorii keessa harka fudhadhu ammatti kaafaan kaatee gadi liqimsin dafee kootu. An jajjabduu fi maaliin beekuti amma dafiitu mana kootu boo dhageessaa gurraan si wajjin dubbiin qabu amma alatti kootu. Ni agartan hundi isinillee ni taa'ee harakaatu gara bakka jiru daqiiqa takka haa turu isallee akkan godhu taa'u fuula keessan dura fidee isinillee arguu teessan ammatti ka'ee bakka jiru arguu baatu ni beekamu ooluma kiyya kana jira waa hundallee arguu jira beekaa callisee malee waan biraatiin callimne anaa fi isa haa dhufu innillee yoo dubbii tana keessa harka qabaataate akkasii shumman isaa bishaan fittee an dhalallee ta'u haqa kiyyarratti ni du'a lubbuutii tanan dura dabarsa. Inuma haqarraan deebu arras borus abbaan feetanee jaarsa siiti tattuudha jaarsa keetiin maalidha waan feetanaasaa an haasawaa namarraa ilma hin dalagu. Kana beeku rabbi ka isa beekus rabbi han beekumti haasawaa keessan irraa numaa hin dalagu maa abbaa fedhee himaan taane dachaasas asii dhufee arra booda hoolaati isa irraa dibbeetumee taanan isas akkan isa godhu taa'u arguuf jirtan isinillee warreen isa hordoftanis innilleen arguuf jirtan isin hundi keessan waa'een isa kanas godhu taa'u isa sifirraan dhowwaa miti sifirraan dhowwaan nasruunu bakka inni jiru wallaaluu fi na jalaa fagaatutu isa baase. Innillee maal beekti gaa Khaalidoo jala deemeetuma faana isarra deemee qabee fideemu na harka jiraatu nu qabee fidee. Akkas innillee haa dhufu dachaan hoolaa kiyya dura mana kana dura jiru kana haa ollaa kiyya kana galu miti jechuu kiyya barbaadeeti beeta. Dachaasii ollaa kiyya kana galu as galee asii natti xarraa jahu kana gartee daqiiqa takka natti hin fudhatu. Nasruu fageenya na jalaa baase. Isaa as jiru kana faa numaa hun gaafate naa hunga ollaa kiyya jiraan sa'aan barbaadete dhaqee hulaarra qo'ee mana isaa keessa fuudha. Mana isaati. Mee arra booda inni dhiira hoolaa kiyya irraa dhufu. Isaa dhiira. Seen. Sheekha kiyya dhuftee kootu seen. Salaamaleykum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mana biraati. Maal ta'e? Aboo daftee wallaahi salaara xiqqoo turte gaafii immoo akkasii bishaan fittee. Maal ta'e? Wanta kana gaafatanii hootu Viidiyoo waraabu jirtaa? Viidiyoo waraabu jira. Maaliif hin waraabne ibsina? Ayyee maal ta'e? Maal immoo kaameeraan asirraa waraabu jirtoo? Kaameera waraabutti jiru moo? Waan namni hundi qilleensa irratti ol ba'u namni ol baasa kaameera godhan namni. Amma kaameeraan duraa dhiisa. Waan jirusan. Hoggan dhiisee. Dhaabuu aboo taa'ee kaameeraa kiyyaarratti hin dafaluuti amma dubbadhuu si fuula namaa duratti. Wanni qophatti dalagu mamaa. Isaan waan dalagu. Kaameeraan dhaamsu dubbadhu kan maali mee wannummaan. Wannummaan xiqqoo jala galate faraanuma. Faraan. Barsiitiif naqe.